Okay. Hadha seenaa irratti nin fuudha jettee tabiroo laallattee ni beekta. Abodi amora woyi amkeza na aba kijere wagala madura jana jane ture tau dide ufra itiris. Asibas tubo. Ya amkeza sibasa jete di wagala mo kadira di albora ta kajana jane ture. Aya. Ya media fayyada man TikTok kaman Facebook kaman gurgudo da namni tijeti de ko ma wala. Abodis. Wallah. Nageenyu ma isaanitti kan beeksisuun barbaadu. Okay. Gaarii gootee rakki. Okay, waa'ee seenaatii wal qabatee komantiilee hedduunis yeroo takka maaliif barumsa ishirratti hin xiyyeeffachiisne maaliif miidiyaa irratti fookas akka taatu godhanii jaaniiti gaaffii hedduun komantii keessaanis viidiyoo jalattis ni arka. Seenaan barumsa hin barattu miidiyaa qofarra jirti moo ishii eebbifamtee uffata kaattuanis arkeetiin jira. Barumsa barachaati miidiyaas hordoftoota hedduu qabdi. Mee waan kana ifa godhiif namni takka waan hin barannee miidiyuumarra ooltuu fakkaata itti. Ani beeku ani abbaan firiidamii maatii ofii eeguu abbaa akka warri keenya nutumaa ta'e nama guddatanitti abbaa akkasii abbaa garaa jabaatu ka ilma ofii jaartii kunuunsanii miti ani ilmaan kiyyaa fi jaartii laala. Abbaan kabara hin baratanii qaraanii miidiyaalee gillee fayyadaman kana malaaluu osoo hin taane ofii tireeningii itti godhan waan gana gaaf guddatan fooloo naa godhan yaa'ii kadhatan akka isaan waa hundaanuu nama gattan hin barbaadan yeroo durii na dheerate ijoolleen. Galatoomi. Guddina keessa seenaan tante doktora akkasii taatu feeta moo joornaalistii moo aktiivistii moo maal akkasii taatu feeta daa'imni ta'e akka yaada fedhitteeti. Fedhiin abbaa hin daangeffamu waan rabbii fi taasisuu gaafumasiin bakka keessatti walumaa inshallah. Rabbi bakkaan si haa ga'u. Tole galatoomi. Gaaffilee armaan gadii jetti eeyyeen godhe yookiin immoo lakki hin goone jetteetii naa deebista. Yoo godhee jiraattee godhee yoo hin godhin immoo lakki hin goone naan jetta. Okay, gaaffiin duraa osoo laayivii irra jirtuu manaa baan laayivii seentee ni beekta. Osoo rafu jirtuu manaa baan laayivii seentee ni beekta. Osoo rafu jirtuu manaa baan laayivii seentee ni beekta. Shak. Amma waa takka jira baratitti amalli kiyyaaf amalli lama miidiyaa ka tokko miti maaliif jennaan amma ani guyyatti sa'a lama laayivii yoo dhufe miidiyaa sa'a lama qofa laayivii yoo dhufe sa'a lama qofa ta'a. Namni dalagatee dhufu irribaa ka'ee dhufu gizee gattu waan arguu haala cirtaa usee malee an amma yeroo baay'ee sa'aatii shanitti seenaa sa'a tokko yoo ta'e irraa bayaa Samboda ana fi media walu hin agarru garu video waan ciccatu guyyaa hunda waan arganiif waan akkas tukurati itti godhu fakkaata malee an akka ijoollee biraa miti sa'a sadii sa'a afur sa'a shan nama taa'uu danda'u miti nama baay'ee waan akkasii hin beeku manaa manuu miti yaadatu seenee gochumas. Osoo karaa deemtuu hattuun silkii sirraa hattee ni beekti. Silki. Okay. Laayivii seentee osoo giiftii takka illee hin harkatiin baatee ni beekta. Ni beekta moo ni beekta? Gaafiin sirreetti kaa. Gaafiin eeyyeen yookiin immoo lakkiidhaadha. Gaafiin godhee yookiin lakkii hin goone yoo waan kana gootee siin jee godhee yoo gootee jiraatte yookiin immoo lakkiidha jettee deebiste. Akkana jetti osoo ni beekta osoo hin ta'in ni beekta. Okay, ni beekta fudhadhu ni beekta ayyee. Laayivii seentee osoo giiftii tannamin. Laayivii seentee osoo giiftii namni kennin. Ana osoo namni osoo gizee ana osoo seene salaamu alaikum osoo jedhe giiftii naa kenna lakki agarre hin jedhu. Oh, okay. Ayyee. Maaliifin feemasa ta'e jettee sheenoyitee ni beekta? Beektu. Okay. Nama arrabsitee deebitee dhiifama gaafattee ni beekta? Nama arrabseemu.
Orang ni dalam set ifa maga. Nama dhuunfaa moo nama baay'ee walitti bu'uun lambeeru. Nama dhuunfaa. Nama dhuunfaa akka dhuunfaatti wallolleen namni dhiifama gaafatan jiru. Okay. Oromoo ta'uu ishee qofaaf dhiibbaan sirra ga'ee ni beeka. Akka. Oromoo ta'uu ishee qofaaf akka ilma Oromoo miidiyaarra jirutti dhuunfatti dhiibbaan sirra ga'ee ni jira Oromoo ta'uu ishee qofaaf. Miidhaa wayii. Okay. Jooni ragaa jiru mootota kiyya ragaa yoo taate malee waliin yoo qoodate malee. Ilaalcha gandummaatiif jecha nama akka wal kabajuu fi wal jaalattuun wal dhabdee bebeeta. Lakki. Okay. Haadha seenaa irratti nin fuudha jettee tabiroo laallattee ni beekta. Aboodi asmara wayii as keessa na abbaan jedhee waggaa lama dura janaajanee ture ta'uu diddee ofirraa itti dhiise. Asi baastu boo. As keessa si baasa jetteeti waggaa lama sadi dura diyaasboraa takka janaajanee ture. Haya. Booda bakka intaloon as keessa na baasu miti mallaquma kiyyaa na erguu dinnan ofirraa itti dhiise. Okay. Dubartii kabaltee ni beekta. Dubartii kabalaan dhoyitee ni beekta yookiin kabaltee dhoyitee. Akka maraataan dubartii eessatti argee kabalare. Okay. Gaaffiin itti aantu yeroo hedduu as gubbaa dubartoota hojii adda addaa waliinis laayiviinis seentaa bareedduu tiyyee jettaanii simpuudha kaanis jettaa. Haati seenaas yeroo san maaltu itti dhaga'ama hin hinaaftu yookiin lakki ogguu laayivii irraa baatan waan kana akkanaan jaaladhu dhiisisiin jettee ni beekti. Homaa ittiin dhaga'amu dhiisile naan jettee ni beekti. Masha Allah. Wallahi numa milkooyti. Okay. Galatoomii gaaffiin akkana jettu namoota sadii TikTok kanarraa dinqisiifattu yookiin bakka guddaa qabduuf eenyu faadha? TikTokii kanarra namni dinqisiifatanuu jira osuma tasiin gaareettuu guyyaa biraa waa balleessa. Okay. Nama sitti aanan akka hiriyetti akkaan jaalattu ayyee gaaffii siifis sirreessa ayyee akkanatti yoo. Hiriyaa si jajjaboo sadii ka TikTok irra waliin jirtan. An TikTok irraa hiriyaan qabu lakki. Warri as gubbaa akkana laayivii wajjii teessanii saahiba kiyya waliin jirtanoo. Rabbi akka asiriin nama kaachisiisit. Okay. Taa'e viidiyoo kana ni ilaalanii booda. Saahiboonni dhankee. Eka halalan ebalu jedhee adamaan agata jechuurra hunda walitti qabee ganuu naa wayyi. Okay. Namoota shan akkaataa dinqisiifattu wal duraa duubaan kaayida artistoota keessaa wallistoota Oromoo keessaa nama shan wal duraa duubaan akkaataa isaan itti dinqisiifattuun darajaan kaayi. An nama sheekati sirban dhageeffatu. Amma wallistoota walitti buusurra yookiin filachurra jettee maami? Okay, ani siddir qugaafi biyya keessatti yoo himuu feene irra sii dabra rakkoon qabu. Okay, nama lama osoo isaan TikTok dhiisanii jettee hayaattu ni qabda. Jara kana osoo arkuu baadheettee nama yaaddu nama lama. Maal waan tiyya nyaatama waan tiyya nyaatama qabu waan waan. Okay. Dogoggorri guddaan ati miidiyaa irratti hojjettee osoo hojjechuu baadheettee itti isheen ho'itu ni qabda. Ani waan godhati takkaa seenee hin Okay. Gaaffiin itti aantu Dr. Asliin Quraanaa qaraatee ni beektaa jetti. Yoo qaraate hangam qaraate? Xiqqoo qara'ee.
Aguma xiqqoo miti qare. Aguma mani kara ol qare. Okay, karaatee jirta. Okay. Yeroo hedduu ummuseenaa maal jettee yaamtu jechoonni ati itti yaamtu yookiin ummuseenaan alatti jechi yeroo hedduu jettee ni yaamtu maali? Haadha seenaati. Ummuseenaan alan baane haadha seenaatiin ala. Haadha seenaati ka ummuseenaan alatti. Maaluma jijjiirtee dhaayuu jirtaan haadha seenaatiin ala. Hai. Osoo seenaan hin dhufin okay sirraa hin gabaabse. Hayyee. Jamee jira. Jamee. Okay. Mee dandeettiin ati artii keessatti qabdu maali? Ni qabdaa dandeettii artii keessatti? Qotee bulaadha. Artii keessatti hin jedhe. Artistii miti kaan deemaa taate duugora gaafa akka. Diraamaa dalaguun turee naan jette barreeffamu tana. Dalageetiin turee naan jette. Artii keessaa diraamaan. Diraamaan sun barka artistoota gurguddaa sanii dhiitama akkanumaan sagalee wal waraaban kana. Egaa artistoonni jalqaba tiyaatirraa eegalamaani. Artiin jalqaba bar tiyaatirraa mana barumsatti eegalamee tiyaatirarra daleedee akkasitti ol guddachaa deemaa bar. Dandeettiin ta'e taatiif hin beektu ta namnis hin beekne ni jira. Ani waa fakkeessuu hin danda'e.